Nageenya ayyaanni fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa irraa eegallaa. Sagantaan keenya guyyaa irraa kutaa sadaffaa waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo waliin ilaalla. Akkuma kana dura waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo, kutaalee mana qulqullummaa Waaqayyoo waliin ilaalle har'allee irra deebinee gadi fageenyaan waa'immaa mana qulqullummaa Waaqayyoo isa macaafa qulqulluu hubachuuf sirriitti nu fayyadu kan sirriitti waliin waan ilaalluuf dhaggeeffattoota keenya obsaa sirriitti dhaggeeffadha. Maalummaa macaafa qulqulluu hubachuu wantoota sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokko mana qulqullummaa Waaqayyoo seera ba'uu keessatti Musee kenname sirri inni diizaayinii waan ta'eef. Inni lammaffaan diizaayinii sagalee Waaqayyoo baattuu ibsaa torbaaf sagalee Waaqayyoo akkamitti akka ibsan. Sagalee Waaqayyoo kun jechi kun Iyyasuus Kiristoos baattuu ibsaa torbaa ibsamuusaa isa kana. Sagalee Waaqayyoo jechuun Iyyasuus Kiristoos irraa qabatamaan sagalee Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos akka ta'e maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Sagalichi inni noollaa sagalee Waaqayyoo isuma ture inni ture kun Iyyasuus jechuu akka ta'e maalummaa isaa sirriitti waliin ilaalla. Inni lammaffaa yuuzar dokumenteeshinii jechuun dokumenteeshinii keenya itti fayyadamuudhaaf adeemsa deemuu qabnu dokumenteeshinii nuu ibsu inni macaafa kakuu haaraa akka ta'e sirriitti waliin ilaalla waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya sabiskiraabii laayikii gochuun dagatina wal gargaarree hojii wangeelaa hojjennaa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo Musee seera ba'uu keessatti kenname kana fakkaata. Inni kutaalee gurguddoo afur akka qabu. Inni tokkoffaan balbal barrii. Inni lammaffaa ooddii. Ooddii hojii isaa isiniyyuu hin beektu. Wanta tokko qulqulleessuu, wanta qulqulluu hin taane gara alaa baasuu fi wanta qulqulluu ta'e gara keessaa galchuu. Inni kutaan itti aanu immoo kutaa sadaffaan iddoo qulqulluu jedhama kutaa kana. Kutaa arfaffaan iddoo qulqulluu iddoo hangafni lubaa qofti taa'uudha. Kutaalee kana tokko sirriitti waan waliin ilaalluu fi amma iddoo sagalee Waaqayyoo baattuu dameewwan torba qabu iddoo qulqulluu kana gara. Kutaawwata kanneen tokko sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Amma laala sagalee Waaqayyoo kun eessa jira iddoo qulqulluu kana. Sagalichi maal fakkaata? Haala kanaan ibsa. Diizaayinii sagalee Waaqayyoo baattuu dameelee torba qabuudhaan jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kun diizaayinii kana fakkaata laasiniif haa galu dhaggeeffattoota keenya. Innis Iyyasuus Kiristoos akka ta'e Isaayyaas keessatti laala. Isaayyaas 1:2 maal jedha? Hidda Isee keessaa latiin dameen duumessa isaa keessaa ba'e. Hafuurri fakkaattii laala. Hafuura fakkaattii jechuun gidduu kana laala. Hafuura fakkaattii bakka kobbuu alaa fakkiin kun laala. Hafuura fakkaattii. Hafuura ogummaa hubannaan immoo laala kana lamaan laala. Ogummaan hubannaa wajjin deema yeroo hafuura gorsaaf humnaa isaadhaa. Hafuura beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Akkaan kanaan qoqqoodamachuu Iyyasuus Kiristoos jechuun sagalee jechi. Laala gidduu kanarraa oqaan hafuura fakkaattii jechuun. Macaafota jiran keessaa macaafa faarfannaa macaafa fakkaattii jedha. Inni kun gara fuulduraa tokko Iyyasuus Kiristoos illee barsiisa, raajonni illee barsiisa qoqqoodama isaa kana waliin ilaalla. Macaafni faarfannaa maaliif macaafa fakkaattii jedhame yoo jennu kana sadeen of keessaa qaba jechuudha. Kam sadeen? Ogummaa, beekumsaa fi gorsa of keessaa qaba. Isa kana macaafni faarfannaa Macaafni faarfannaa tokko waaqa 44 seensa macaafa faarfannaati. Faarfannaa 42 hanga 72 macaafa beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo tokko. Macaafa faarfannaa 73 haga 89 macaafa gorsaaf humna waa'ee gorsaaf humna Waaqayyoo faarfata. Inni macaafa faarfannaa 42-47 beekumsaaf sodaa Waaqayyoo faarfata. Macaafni faarfannaa 90-6 macaafa bal'ina ogummaaf hubannaati jechuudha. Macaafni faarfannaa 7-7 cuunfaa macaafa qulqulluu yommuu dubbisan macaafa qulqulluu seensa qaba, cuunfaa qaba, bal'ina qaba. Macaafota akkuma macaafni biyya lafaa barreeffamu biyyi lafaa beekumsi biyyi macaafni fala kana diizaayinii kitaabni kakuu haaruuf ta'echaa ofii warri jettanii kitaabni kakuu haaru
maanuwaalii adeemsota nu keessa darbuu qabu. Namni sooftiweerii adda addaa hojjetu maamilaa yuuzar dokumenteeshinii kan itti fayyadamaa dokumentii hojjetaa. Inni illee Waaqayyo dokumenteeshinii adeemsota keessa darbuu qabu sagalee Waaqayyoo kan isa dameelee 7 qabu kan Iyyasuus Kiristoos laphee keenya keessa ibsuuf adeemsota keessa darbu yuuzar dokumenteeshinii keenya jechuudha. Inni ifu iswalaa macaafota dura kennan beekumsaaf sodaa Waaqayyoo inni bal'aan gara jalaatti argamu naawolojii fear of the Lord beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jechuudha. Inni kun seera uumamaa seensa macaafa hundumaati hanga seera ba'uuti haga macaafa Iyyoob bakka bu'u inni jalaa bal'aan kun inni maal dizaayinii maaliiti? Dizaayinii isarraa seera uumamaa hanga macaafa Iyyoob siniif haa galu yaaddeeffattoota beekumsa jechuun turootikaalii bifa tooriin qofa duun ta'e piraaktikaalii jechuudha. Macaafoleen akka Iyyaasuu qabeetu akka Iyyoob kun piraaktikaalii muuxannoowwata namoonni adda addaatti jiraatan san akka muuxannoo go'ee beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gochuuf seerota 5 akka beekumsaaf sodaa Waaqayyoo go'ee waan nu barsiisuuf beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jenna. Innoo macaafni ta'an kun dizaayinii macaafa gorsaa fi humnaati dizaayiniin kun zenni calalamaan ifa jechuun fakkaatti pilaanii namni mana kaasu namni pilaanii manaa kaasee dura isa san implementeeshiniitti jijjiirama. Waaqayyo illee dizaayinii kan maalummaa seera fuuraa kubannu beekumsaa fi macaafota raajii jechuudha. Macaafa raajii gurguddaa fi raajii xixiqqaa jee bakka lamatti qoodama. Macaafa raajii inni jalqabaa Isaayyaas aga Miikiyaas kun macaafota gorsaaf humnaa Waaqayyo gorsi humna malee hin ta'u. Wanta gorsi humna namaan kennamu gorsa hin jedhamu. Muummichi ministeeraa gorsaawwan adda addaa qaba. Kaayyoon gorsaawwan kunniin humna dabalataa kallattii abbina isaatiin kallattii amala gosa diinagdee nama diinagdee balata. Xaqilaa ministeerii diinagdee waa'ee diinagdee biyyattii kallattii sirrii adeemsa goolee sirriitti akka oofuuf humna dabalataa kennuun malee zimji'eetiin filatamu. Inni gara keessaa inni sadaffaan macaafa ogummaa fi hubannaa. Ogummaan hubannaa wajjin deema jechuudha. Macaafa ogummaa hubannaa macaafa hedduu caalu jechuudha. Macaafa fakkeenya jechuun macaafa fakkeenyaa aga hedduu caalutu macaafni. Macaafni fakkaatti akkuma dura sinii ibsa. Macaafa faarfannaati. Macaafni faarfannaa kun seensaa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gorsaaf humna fi cuunfaa qaba jechuudha. Akkanatti bakka 5tti akka qoqqoodamu kana dura sinii ibseen ture waan ta'eef haaluma kanaan irra dabarraa. Luqqisiiwwan macaafni qulqulluun baattuu dameelee ibsaa torbaan ibsamuusaa nuu ibsan seera ba'u 39 tokko waliin ilaalla 39 akka 37 irratti baattuu ibsaa dameelee 7 qabu warqee qulqullaa irraa hojjetu. Inni kun immoo baattuu ibsaan kun ibsaa zenni calalamaan maal bakka akka bu'u Maatiyos 25 tokko aga 7 irratti zenni calalamaan akka wannoo bakka bu'u inni argattu jechuudha. Sagalee Waaqayyoo akkasumas Isaayyaas 11 tokko aga 2 irratti Iyyasuus Kiristoos dameelee 7 kallattii 7 dameelee 7 akka qabu inni argata. Sagalee Waaqayyoo kun Iyyasuus Kiristoos immoo sagalee jecha ta'uu Yohaannis 1 haga 4 irratti inni argata. Mul'ata 1:20 irratti baattuun ibsaa 7 maal akka ta'e argattu jirraa waldaa kiristaanaa akka nu ta'e argattu. Akkasumallee Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra deemaa barsiisa. Sagalee Waaqayyoo kan qoqqoodaa innis sirriitti tokkoon argata. Iyyasuus Kiristoos akkamitti akka qoqqoode ilaala sirraa arganna jechuudha. Luqaas 24:44 irratti kana booda Iyyasuus Kiristoos jecha Iyyasuus Kiristoos kana booda
Kana booddees Yesuus yommuu isin wajjin ture waa'ee kootiif macaafa kootiif seera Musee, seerri Musee kun dura isin ibsa. Beekumsaaf sodaa Waaqayyo macaafota. Iyyaasuu haga Iyyoobitti dabalamneeti macaafota. Beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo jedhama jechuudha. Irra caala akkasaa kanaan jechuudha. Macaafa seeraa jedhee qooda. Inni lammaffaa macaafa raajotaa. Macaafni raajotaa macaafa gorsaa fi humnaa fi macaafa faarfannaa, macaafa fakkaattii. Kana malee waa'ee Yesuus fiduun ta'in beekumsaa fi ogummaa namaa laachuuf, ogummaa fi hubannaa namaa laachuuf macaafni barraa'e macaafa mootii Salamoon waan ta'eef isa irratti dabalatee Yesuus Kiristoos illee dameelee 7 kana tuqaa ture jechuudha. Gin diippilii humna hafuura qulqulluuti. Haala kanaan qoqqoodamu Waaqayyo ayyaana isaa, humna isaa naa baay'isee waan naa ibseef sirriitti dhaggeeffadhaa jechuudha. Seera ba'uu 39 baattuu ibsa warqee qulqullaa irraa hojjetan ibsa akka tarree taa'umsa isaa hundumaa cuunfaa ejersaa ibsichaaf ta'e. Cuunfaa ejersaa jechuun immoo sagalee Waaqayyoo ta'uu irraa argina. Maatewos 25:1-13 irratti fakkeenya durboota kurnanii jedha. Yommuu Yesuus mootummaa Waaqayyoo durboota kurnan warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simachuu ba'aaf fakkaata. Dubartoota san keessaa 5 gowwoota, 5 immoo abshaalota ture. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa ibsaaf fudhannee naqatanii fudhatan. Warri abshaalonni immoo cuunfaa fi yaalii fudhatan. Halkan walakkaa ni mugan jedha. Asirraa sirriitti yoo dubbistan ibsaa cuunfaa ejersaan kun maal akka ta'e hayyoonni adda addaa barsiisa adda addaa keessatti hin argitu. Sagalee Waaqayyoo, jecha Waaqayyoo. Kanaaf baattuu ibsa kallattii 7 dhufa jechuun har'a kun dizaayinii har'a kallattiilee 7 hafuurri qulqulluu sagalee kee akka nu keechaa dhiibu. Macaafota jiran keessaa waa'ee amantii, waa'ee diippilii gadi fageenya waa'ee kadhannaan kan barsiifame macaafa Efesoon 3:4-17 keessatti haga 19 yoo dubbista. Yesuus Kiristoos amantiin garaa kiyya Phaawulos qatu. Garaa kiyya keessatti hafuura ogummaa hubanna. Hunda Yesuus Kiristoos achi duubatti leeftinoo ogummaa hubannaa, beekumsaaf sodaa Waaqayyoo hundumti isaa achi keessatti waan argamu har'a sagalee Waaqayyoo kallattiilee 7 nu keechaa dhifa jechuudha. Mul'ata 1-2 irratti ani sagagaylaa keessattuu meelaa achi keessatti hiikni urjoota 7 20 jechuudha. 1:20 hiikni urjoota 7 dhukataa ture. Amma garuu urjoonni 7 ergamoota waldootaa 7 20 irratti jechuudha. Baattuuwwan ibsaa 7 waldoota 7 sanitti hiikama jedhe. Baattuu ibsaa jechuun waldaa 7 har'a waldaa 7 hafuurri qulqulluudhaan sagalee Waaqayyoo kallattiilee 7 dhufa jechuudha. Akkuma kanaan isin ibsa kanarra isiniin deebi'u beekumsa akaakuu beekumsaa kana dura macaafni beekumsaa macaafa echarraa kaasiniin jedhe macaafa seera uumamaa seera ba'uu hagaa macaafa Iyyoob macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Beekumsa jechuun immoo seerri macaafa seeraa raajonni 5 akkuma duratti Luqaas 24 irratti macaafa seeraa jedhee Yesuus barsiise 5 beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gochuudhaaf beekumsi kallattiilee adda addaan akkama empirikaal naawolojii argama. Torootikaalii jechuun bifa barreeffamaatiin jechuudha. Bifa piraaktikaalii jechuun immoo bifa muuxannoo ittiin jiraatanii agarsiisu. Tiriisiniitii naawolojii, ekspiliisiitii naawolojii, pirosiijiraan naawolojii, deekalareetiif naawolojii akka kanaa qoqqoodama laaf fakkii kanarraan argattu jechuudha. Akkasumas macaafni beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo bakka lamatti qoodama. Seera Musee, seera uumamaa hanga seera keessa deebiti. Inni kun macaafa seeraati. Bifa muuxannoo qooddachuun macaafa Iyyaasuu macaafa Iyyoob bifa muuxannooti. Duratti akkuma isin ibsa beekumsa jechuun bifa barreeffamaan pirootikaalii qofa hin ta'in bifa muuxannootiin jechuudha.
waa'ee Iyyaasuu macaafota seeraa 5 kanaan jiraatetu muuxannoo Iyyaasuu akka irraa qooddannee irraa barru. Akkasumas macaafa Saamu'eelis macaafota hojjetan hundaa bifa kanaan barreeffame jechuudha. Yaa dhaggeeffattoota keenya isiniif haa galu. Beekumsi immoo akaakuu adda addaatiin jira. Amma immoo user documentation yookiin waa'ee macaafa kakuu haaraa waa'ee macaafa kakuu haaraa waliin ilaalla jechuudha. User documentation jechuun documentation itti fayyadamtootaa. Documentation jechuun barreeffama fayyadamtootaa jechuudha. User documentation is instructional content manual guide FAQs help files create in the user to help them install gochuudhaaf Yesuus Kiristoos laphee keenya keessatti fe'uudhaaf itti fayyadamuudhaaf troubleshooting rakkoo furuudhaaf get the most from the product or service written in plain language and barreeffame jechuudha. User documentation to improve the experience and reduce support request akkuma kana macaaf kakuu haaruuf wangeelli arfan akkasumallee roomiyaan macaafa Yihudaa yookiin agaa mul'ata. Inni kun user documentation kallattii sirriidhaan Yesuus Kiristoos laphee keenya keessatti akka itti fe'annu akka itti fayyadamnu rakkoolee jiru akkamitti akka furannu afaan kee bifa barreeffamaan dokumentii nuuf qophaa'e malee Yesuus Kiristoos dameeleen 7 sagalichi isuma duraa macaaf duraa seera uumamaatii hanga macaaf raajii Miikiyaas macaafa faarfannaa dabalee isa jechuudha. Kanaaf sirriitti isin haa galu yaa dhaggeeffattoota keenya. User documentation user documentation itti fayyadam sagalichi Yesuus Kiristoos jechicha malee jechuudha. Seerri macaafni kakuu haaruufti Waaqayyo keenya isa ture isa jiru isa ufuuf jiru sagalichi foon uffatee biyya lafaa dhufe ta'uu asirraa sirriitti arganna jechuudha yaa dhaggeeffattoota keenya isiniif haa galu. Key aspect of user documentation kaayyoo user documentation yookiin macaafa asirratti user documentation akkamitti fudhachaa jirra jechuudha. Kakuu haaraa in the users consumer customers non-technician staff jechuun hojjettoota isaa kan hin taane jechuudha. Kaayyoo isaa purpose of user documentation to enhance the successful product use kallattii sirriin akka fayyadamu. Innillee sagalicha jecha ta'e sana kakuun haaruuf kallattii sirriin akka itti fayyadamu jechuudha. Rakkoo jiru furuudhaaf increase itti qufiinsa guuruuf hojjechuuf jechuudha. Kaayyoon macaafa kakuu haaraa inni sagalee Waaqayyoo macaafa Maatewosii haga hundi isaa jechuudha. Macaafulee 27 kun jechuudha. User documentation kallattii sirriin Yesuus Kiristoos jecha dameelee 7 jechuudha. Akka itti fayyadamnuuf kan user documentii ta'ee nu barreeffame. User documentation formii kamiin argama? Digitaalii, PDF, web page, application help video, physical printing manual. Kitaabni illee digitaalii PDF in argama, web in argama, application adda addaa physical printii ta'ee nu jira jechuudha. Kan macaafni qulqulluu kakuu haaruuf haala kanaan argama. Yaa dhaggeeffattoota sirriitti hubadhaa isiniif haa galu. User documentation fi kakuu haaraa maal akka ta'e sirriitti hubachuun kitaaba qulqulluu maalummaa kitaaba qulqulluu sirriitti hubachuun gahee tokkoo keenya waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota sirriitti hubadhaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti lallaba keenya irraa cuuffin sagalee Waaqayyoo akka kana mana qulqullummaa Waaqayyootiin ibsamuu danda'a jechuudha. Macaafa kakuu haaruuf inni user documentation kallattii adeemsa macaafa qulqulluu
kakuu moofaa isa sagalee waaqayyoo jecha dameelee torba qabu san ibsinu keessa darbinu jechuudha. Innis illee kutaalee gurguddoo lama keessa darbina jechuudha isa ibsuudhaaf. Kutaan tokkoffaa balbala. Innillee balballi kun user documentation isaa dizaayinii isaa kanaa user documentation macaafa wangeellan arfanii fi hojii ergamtootaa akka ta'e akkasumas ooddi hayyoonni adda addaa barri qulqullaa'u barri waldaa kiristaanaa achirraa ergaa warra roomirraa anillee kanarratti waliin dhangala jechuudha. Warra roomirraa qulqullaa'u gara mootummaa waaqayyoo keessatti adeemsa deemu waa'ee qulqullummaa nu ibsu ergaa warra roomitirraa hanga macaafa yuudiiti. Mul'anni cuuffaa macaafa hundumaa jechuudha. Adeemsa kana lamaan darbineetu sagalee waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos laphee keenya keessa kallattii hafuura qulqulluutiin kan ibsinu hinoota kutaa qulqulluu kana keessa isa maaltu bakka bu'aa isa kana baattuu ibsaa dameelee torba qabu inni zayitni calalamaa halkanii guyyaa kan ifu jechuudha. Zayita calalamaa jechuun zayitni maal bakka bu'aa? Zayitni calalamaa sagalee waaqayyooti. Baattuun ibsaa kun waldaa kiristaanatii abiddi hafuura qulqulluu fakkeeffama jechuudha. Haala kanaan halkanii guyyaa dhifa jechuudha. Kutaa qulqulluu kana baattuu bitteenii fi sagalee waaqayyooti irraa akkasumas kutaa hangafni lubootaa lubni Iyyasuus Kiristoos qofaa kutaan eeyyama. Inni kun gara bantii waaqatti jijjiiramee kutaa kanatti jira jechuudha. Kanaaf sirriitti waa'ee kanaa hubachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhaggeeffattoota kee laal kutaa kanarraa ooddarraa wantoota gurguddaa lama tokko bakka qaama harkatti dhiqatan kakkeetti lubni itti qulqullaa. Inni kun immoo akkuma maalitti jijjiirama cuuphaan kan nu qulqulleessu cubbuun hojjennu duun ta'in yakka irra daddarbaa roomii 5:18 irratti irra daddarbaan namtichi tokko hundumaa cubbuu mursiisin cubbuu san ofirraa dhiquudhaaf cubbuun hojjennee furmaan dhiiga Iyyasuus Kiristoos yakka wanta nu hojjennee dhaarsaa laalasitti dubatti fudnee kenninu lubni keenya inni guddichi Iyyasuus Kiristoos nulaa kallattii Iyyasuus Kiristoos wanta Iyyasuus Kiristoos qabeenya isaa hundumaa keenya bu'annee ta'u cubbuu keenya furmaan dhiiga Iyyasuus Kiristoos ni haa galu. Kanaaf yaa waldaa har'a waldaan kuuwwan cuuphaa fayyinaa fi miti. Cuuphaa fayyinaa isa yakkaa addaan nurratti mursiisan nuru akka dhiifamuuf isarraa qulqullaa'aa cubbuu guyyaa guyyaan hojjetan dhiigni sun laalennu dhiiga san laphee keenya keessatti godhachuu qabeenya Iyyasuus Kiristoos olii arachuun gara mootummaa waaqayyoo galuun dirqama. Kanaaf dirqama wantoonni lama gara mootummaa waaqayyoo galuun dirqama. Tokko cuuphaa daa'imni cuuphamu wanti hunduu cuuphaa malee mootummaa waaqayyoo namni tokko duulaalaa isirratti kumpilaanii dizaayiniin kumpilaanii kakuu haarawaa waan ta'eef akkuma jirtu adeemsa kana keessa darbuu qabnu dirqama waan ta'eef adeemsa kana tokko cuuphamu lammata dhalachuu cuuphaa wanta Iyyasuus Kiristoos keenya godhachuun qabeenya isaa olii alachuun dirqama jechuudha. Kana lamaan erga darbee iddoo qulqulluu kana gala. Wanti iddoo qulqulluu kana keessa hin galle mootummaa waaqayyoo keessa akka hin jirre gara fuulduraa mul'ata keessatti macaafa qulqulluu keessatti hin arganne. Isa bakka kana galchi aarsassaa fudhatamee mootummaa waaqayyoo kallattii fayyaan jedhamu isa kana baattulee lammata dhalatiin kiristaanni kamiyyuu mootummaa waaqayyoo hin galu jechuudha. Isa kana warra ibsi qofatu mootummaa waaqayyoo. Isuma maleeyyuudha Maatewos 25:13 duratti isinii dubbiseen ture laala cuuffaadha. Durboota 5 gowwoota 5 immoo baattuu ibsaa warri baattuu ibsaa hin qabne warri ibsaa isaanii jalaadhaa mootummaa waaqayyoo keessa kana warri hin ibsine akka hin galle Maatewos 5:25 irratti hin argatu. Kanaaf kana ibsuun kana isteeppiiwwata kana wangeela mootummaa waaqayyoo oduu misiraachuu fudhannee keenya godhanneetu isteeppii cuuphamnee erga cuuphamnee immoo